Gatiileen majlisaa waddade dabale warri jedhanii akkamitti adda baafachuu akka dandeettanii fi garaagarummaan isaa tikniisaa fi guddina ol dheerinna meeshummaa isaati. Akkuma sitti argitan amma majlisa nama sadii kabaasee ammatti jechuudha qabadhee isiniif dhufee jira. Gatis tahee kalarii yookiin alwaana isaa warroonni filachuu heddanii akkuma sitti argitan sheer laayik gochuudhaan seena. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama harka fi hordoftoota fi kabajamtoota umrajaan jirra jirtu isiniin jedha. Akkuma argitan majlisa arabiyaa qabadhee isiniif dhufee jira. Abbaa tiknisa 40 majlisonni kunniin warra dura dalagameedha. Amma baay'ee dabalee jira namootiin jechuudha. Guutuun keessanuyyuu namni majlisa ajajachuu barbaadani waa'ee majlisa irratti waan adda baafattanii hin beeknetu jira. Kalariilee jechuudha odaayini irra ilaaltanii kalarii faatihaa yoo ajajattanii amma jechuu sirriitti argan yeroo baay'ee immoo isinii ibsallee ajajatiin haa jedhee maaliif jennaaniin xurii hin danda'u awwaarallee hin danda'u. Fakkeenyaaf jechuudha wannan isinitti himee ifa isinii godhuu qabu majlisota hedduu isinitti agarsiisa. Maali yoo jettanii mee amma kallattiidhaan amma majlbunniidha maashaallah haga baafnee jenne asitti wallahi ji'aaf deema jechuudha. Mucattiin birrii cufachuu dadhabde guyyarraa afan kun wanta kan taane jalli isaa ammootu jechuudha. Akkasuma kun maashaallah tabaarakallah argitanii majlisni kun hedduu kalariin isaa dukkanaayadha. Amma isa kana fakkeenyaaf yoo fudhannee jenne akkuma sitti argitan kun faatiha kaleessa dhufe argitanii kaleessa dhufe akkasuma luuyni nama laala jala isaa rooba waan ta'eef namuma gaafachuuf dhufu. Akkuma asitti argitan kana majlisa arabiyaa hedduu gad isiniin dhiifne yeroo viidiyoo waraabu maaliif jennaan tokkoffaa akka duraanii sanitti viidiyoo dheeraa waraabuuf roobni nama cinqaa. Majlisa arabiyaa kana garuu ammootuyyuu chaanaala telegiraama kiyyaa irratti isiniif poosti godhee jira. Namni hedduun chaanaala kiyyaa hin beeytanii liinkii jechuudha yuutuuba kiyya jalallee ni jira. Ta'u malee namoonni barbaadan ammootuyyuu waliifillee liinkii sheer isinii godha sheer waliif godha isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya majlisni kuni abbaa tiknisa 40ti hundi isaa kabaasaa rusamoona kan 40 waan isin ajaa'ibaa irraa gariin as keessa ka gaafa 12,500 ajajamee jira. Mitiriin takkittiin jechuudha. Mitiriin takkittiin yeroo hedduu namni maal jedhanii fakkaate mitiriin takkittiin kaaree meeqa mitiriin takkittiin kaaree meeqa kaaree lama ta'a mitirri tokko kaaree lama ta'a kaaree lamatu immoo mitira tokko ta'a yoo goran deebisne jechuudha. Haa ta'u hundumaafuyyuu jechuudha abbaa 40 gaafa 13,000 illee ajajnee as keessa immoo 13,500 illee ni jira. Har'a ammootuyyuu meeqa yoo jettanii qarshii 16,000 yoo isiniin jedhe isin saalfachiisa yookiin ammootu isirraa ijaa isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hundi keessanuyyuu akkuma sitti argitanii baay'ee babbareedaa kan ta'e boondidiin isaa garuu tokkoffaa oriijinaala. Namootiin ajajachuu barbaadan sirriitti akka adda baafattanii ajajattan barbaada. Tokkoffaa irratti wanni isin adda baafattanii mitira 6 fakkeenyaaf 40 mitira 6 ni ba'a. Akkasuma mootuyyuu 30 illee mitira 6 ni ba'a. Hundi isaatu 6 ni ba'a. Haa ta'u malee teebiliin waliin ba'uun hafee jira. Teebilii qarshii keessanii bitattanii teebilii 5 feetanii ka 4 feetanii ka 6 urjii feetanii akka barbaadan diizaayinii filattanii kun akkuma sitti argitan kana majlisni kunillee baay'ee bareedaadha. Waa'ee jechuudha majlisa gadi fageenyaan isin hubachiisuu kan barbaadu yoo jiraate namoonni tokko ijoolleen hedduun jechuudha ni beeytanii gaafii yoo xiqqaate namni na gaafatu maal jedhan isin fakkaate yoo mana isaanii maatiin mitira manni keessi mitira 6 fi 5 yookiin ammoo 7 fi 6 yookiin ammoo 7 fi 5 7 fi akkas kana yoo isiniin jedhanii safara majlisaa yookiin ammoo odoo hin ta'in safara majlisaa ittiin bittan odoo hin ta'in mana keessanii saalonni keessan bal'inna saalona keessanii qumatiin hagami garaan hagami kan isiniif ibsanidha. Itti aansuun ammoo tuyyuu jechuudha inni kun tiknisa 20 isinii gala inni kun hasaasa sarpiraayizii aruusa yookiin ammoo obboleettiin ishee sargii qabdi sarpiraayiz gootee majlisa kanallee yeroo hedduu baafne mitira
torba jechuudha. Tiknisni isaa ammoo diidama. Teebiliin kun akkuma asitti argitan 5 baay'ee bareedaa kana namootiin tiknisa 20 barbaadanillee kun haala kanaan kalarii barbaadaniin isinii ta'a. Tiknisni isa kana teebiliin ammoo mitira jaayoota adda baas torballee addatti 8 illee 9 ammoo waliin isinii baha isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya majlisa kanaan baay'ee jaaladha. Maaliif jennaaniin maaliif amma fakkeenyaaf namoonni hedduun majlisota reef amma 4-3 lakkoofne birastarri kana kafaayin isaanii maal isin fakkaate calanqisaa ka qabu kafaayin booda yeroo dheeraa irrumaa baduu danda'a. Fakkeenyaaf isa kana fudhattanii bunniidha hedduu jechuudha xurii ka danda'uudha har'a baafataa jiranii. Inni kun mitira 6 akkuma sitti argitan kana mitira 6 jechuun hagana jechuudha. Kadheen gadda mana dammituu galchisuun illee mitira 6 kunis mitira 6 abba 40ti. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya inni kun makaddaa 4 fi akkasuma immoo tikkaa 4 qaba. Teebilii 5 qaba. Teebiliin addatti qarshii 1700 ka dalagamee baheedha. Guyyaa guyyaan dabala waan ta'eef isin ammoo gatii kana beeytanii guutuun keessanuyyuu dhuftanii ajajachuu lakkoofsa bilbilaa duwwaa 978 na dubbisuu dandeetta. WhatsApp, Telegram, email yoo irra jiraadhe yoo arge isinirraa kaasaa isiniif deebisallee jira jechuudha. Isin ammoo obsa qabaadha. Fakkeenyaaf har'uma lakkoofsa fudhattanii bilbiltanii hojiin barbaaddu hin jedhina. Akkuma obsaan jiru jarjaraallee jira. Asumaan ammoo namoonni hedduu waan raaju keessaa yeroo hiqa screenshot gootanii na ergitan bakki subscribe hin tuqamne hin cuqaafamne subscribe godha. Maaliif jennaaniin homaa isinillee hin dabalu homaa isinirrallee hin hir'isu. Anallee hamilee naataa hordoftoota gana nama ganaatti nu hordofa jedha malee wanni na fayyadu hin jiru. Kaffaltii naan kaffalu kaffaltii ilaalchaani. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asumaan subscribe godhaa. Itti aansuun ammoo mallattoo laayikii cuqaasaa yoo subscribe'n ifa isin hin taane ammoo tuyyuu rakkoon qabu yeroo sanis nagaafachuu dandeettanii. Kanaaf like share gochuudhaan nagaatti horaa bulaa fayyaan fayyaa isin jaaladha.